obboleeyyan kooti jechuu mee giiftara duraanii nama kalee sana biratti argitan fidaa ebeluunaan jedhame mubaarakii yoo taate asiini fuudha asiini kenna abbaa nama hundaati isinii galee asli yoo taate namni na biran jiru dhufee na bira dhaabate mee numa taaptaaf naa goosa yoo asliin na biratti hin argamini warri shira jettan sun shir sammuu keessan isinaa godhu ummata sammuun shir jette ummata sammuun basbaste ummata sammuun dhoqqee taate jechuudha osoo akkana isin qabanii akka lafa gannaa sammuun teessan akkana wal jalaa deemtu jechuudha shira inde where is shira mee giiftarootuma duraanii kaleessa si biratti argine naan jettan nama tokko fidaame hin jiranii jechuudha haa ta'anii garuu gaagalatoomani naa ta'anii jiran naa oolchanii jiran naaf kennanii jiran naaf ifaajanii jiran asirra na jiran isiniin galee asirra na jirtan bakka jirtanitti wallaahi billaahi loltuutu isinitti baay'ate isiniin galee geemitu isinitti baay'ate kennitanii garaan kun nama hin jajatuuti mataan shuus hin jedhe duddi koo isiniif haacitu galata qabdan wallaahi billaahi galata qabdan isiniin galee mee shirri eessa jira mee shirri eessa jira saayitaruu abeet si xaruu wadeet kanaa kennu kabiraati ka dhufee taaftaaf naa goosisee kabiraati miskiinan eenyu sabriyyeef akkasti biiftuuf akkasti gubbaa ture sanuu hin dubbattu waan saasan isin gasti seentee rabbi haa beeku namni guyyaa takka sagaleedhaan ol waa'ee uummata hootti hin dubbatin gasti keessan arguudha mee sa'aati sanitti biiftuun jechuudha shira narra yaadde jechuudha shira jedhu namni takka jechuudha namni takka gastii keessatti dhufeetiin waa hin dubbanne maal godha saasanii gastii keessa mee maal godha amma biiftuun saasan gastii keessa sabriyyeen hoo maal godha saasan gastii keessa ishee abbaan abdallaa giiftara lola abbaan abdallaa lola rakkoon qabu abdiinis lola namni raawiraa eenyu gadaa rusturaamsiin silaayyuu abbaa manaa kooti eenyu namni biraa jedha bara annaataachuu leeshina jala qottan bara anaatanatu qaama furdaa kana qaba gisee lafa dhayees lafallee miidhuuf malee akkuma kufuna taasiftanii bara wannummaan amma jedhanii akka waan nam jaarsa jaartiin gosite jechuudha ishin tibeetii dhaqee sa'a sadi taa'ee ittantaniifi maa kufuu dhabdeedha maa kufuu dhabdee maa booyuu dhabdee maaliif nama 40 irratti salbachuu dhabdee bakka kana hiccitiin biraan jiru jechuudha akkamitti kufuu dhabdeedha bakka taadaa rabbitu naa wajji jira haa rabbiin naa waliin jira wallaahi nama gadaan dhufee leenca naa kenna jedhee hiyyaanne jechuudha abbaan abdallaa dhufee leenca isaa akkas naa kenna jedhee hiyyaanne gaafa jalqabaa leenca 10 sii bita naan jedhe ani doroo sila abjuudhaan yaa rabbi abjuu naan jedhe yaa rabbi abjuu naan jedhe jedhaa ture achii fidee leenca 5 galche yaa rabbii kiyya maal godhaara namichi kun jedhe hin jedhis achii fidee leenca 5 galche yaa rabbi namichi kun atta ta'a gaafa kaan fidee inshallah waan qabuun si bira jira yooma makiinaa diimtuu takka illee taate jedhe miliqee jedheetuma nama jedhis wallahi nama jedhis mee maal haa godhu eebiin kun amma ilmoo leencaa sii guddisaa jira naan jedhe ilmoo leencaa irraa kaasee sii guddisaa jira naan jedhe ji'a tokkoof giiftii naan kennine bade eebii maal taate badde nagaumaa miti maal taate mucaa kiyya jennaan ilmoo leencaa san guddisaa jira barii naan jedhe asaabumaan bakka gara leencaatti guddisaa jira jedheetuma gara leenca guddaatti guddisaa jira jedhee asaaba kaa saayikooloojiidha barinde namni niyyaa toluun bareeduma saayikooloojiidhaan gara leencaatti guddisaa jira laata jedheetumaan cadhise leenca guddaatti guddisaa jira jedhee cadhise kaawolee amma gasima itti himadhe hin jiru jechuudha namni bira anamma naggee kaleessa itti himanne akkuma tasaatti ka'ee dhufe sanuu sa'aatii gahee himadhuu dhiisuun because amala kiyya kanatu amala badaa qaba nama tokko gaafa jaaladhee waa itti himadhu nama jaaladhu qofa waa himadhu erga itti himadhe irraa argachuun dirqama kooti natti erga itti himadhe irraa argachuun dirqama kooti namni sunillee yoo waan naan jedhe irraa argachuun dirqama kooti amala gowwaa akkasii gatii qabuuf nama yoo waa jedhe namni kun yoo waan kana naaf hin goone keessi kiyya osoo afoo inaallee jedhalee nama sanii nan qulqullaa'u maal akka ta'e hin beekan jechuudha sabaayi xamaamaa wayii qaba nan qulqullaa'u waan ta'eef bakka namaa waa jechuu hin fedhu sodaataa himeef jechuun sa'aatii takka haftu wayii na bira dhaabbadhu yoo dandeette jedhee miisajjii sanuu laallee isaa hin beeku jechuudha ishiin maal godha mee na hima mee maal godha mee maal balleesse oromoo maal balleesse na qaladhaa mee maal balleesse na qalaan maal balleesse feemasoonni jedhanis na bira hin turre kaleessa hin jirani warroonni hangasii isaanii keessa taa'ee lallabaa ture
warroon engasii isaanii keessa taa'ee iyyaa'isiisaa ture mee feema sana biratti argitan fidaa yoo aslii tokkichaatiin alatti mubaarak seenee akka nama taaziyaa wannoo dhaqu taaziyaa laga gamaa wayii dhaqu taaziyaa namarraa fagoo jiru wayii argitan nama sirraa fagoo jiru wayii kawaata kawaa maazarii wayii walitti ni manneen seentee kaatee bar gaf jettee baata bar reediidhaaf mubaarak illee gaf jedhanii bayan gaf ofirra gattaanii rabbiin isin haa eebbisu bakka jabaadhaa kaa kadu'e rabbiin qarbii isaa haa bareechuu isiniif rabbiin obsaa fi jajjabina isinii haa kennu eegaa haasofne ni haasofna kadu'e rabbiin jajjabina kadu'e rabbiin jaannataan isaa haa gananiitu isaanii rabbii waa wana dhufu sun jabaadhaa kaa rabbiin isinii haa laaffisuuti inshaallah yeroo biraa deebinee isin dubbifna jedhanii holal jedhan akkas dhufeetumaan holal jedhe reediin illee dhufee holal jedhe reedii manatti waamee jiru gaa dubbachuudha mana waamee yukoota obboleessa kiyya qaalii na bira dhaabadhu taaptaaf naa goosisii jedheen inni cinqa kanallee hin danda'u ayinaa hin beekaa namni biraa namni waamuu hin jiru kaasanumaaf jecha koon na bira dhaabadhu reedii koo jedheen adaa isa waan rakkise maaliif jennaan achi adaa maarqoosis geemii qaba mana haadha faatee taa'ee gastii maarqoosii gubbaa taaptaaf goosisamu akkam ka jedhuun shakke maal isin dhossa inshaallah waan isin dhossu maal inni waan nyaadhee dhuguyyuu isin dhossaan jiru baruu qabdani waan nyaadhee dhuguyyuu isin dhossaan jiru maal isin dhossa ada mana haadha faatee taa'ee maarqoosii taaptaaf godhaa jedhee lallabamoo akkam ta'a ka jedhuuni malakki makii namatiyya keessa taa'ee asii haadha faatee birallee daqiiqa 5 taa'ee maarqoosiin birallee daqiiqa 5 ta'a jechuu filate irra akkate kaa maal godha dhugaa qaba kaa dhugaa qaba ana mana himanii yuquban qabu an kaleessatti hima jala kanan laalaa ture akkaawuntii yuuzarii kiyya tokkoon modiitara hin qaba saniin nama buusee nama galcha gisee jedhu nan didu sunis tum waa'ee kaattiin tiyyatu rabbiin asiisee haa dhabamsiisuu hin diddu ta'amma akkana hojjettu tun tum rabbiin xumisee haa godhu qoomame rabbise haa qoomu hay hin diddu maale waan hin taane hin jiru kaleessa bar koornisiin buqifne malee asii natti jirti illikiin tun amma immoo shira nurra xaxxayaati faate maal beeka eenyuun quba qabaa shira xaxamee rabbii kiyyaati quba qabda eenyuun quba qabaa shira xaxa eenyuun quba qaba warrootuma kalee naa dhufan san iyyuu an nama tokko naa dhufa jedhee namni ani yaade tokko isaan jiru namni naa dhufa jedhee ayyaade ummanni sun hundi ummata wallaahi rabbiin kun adunyaa naan godhini yoo naggee tokkichaatiin ala ummata tiktookii kana keessatti waggaa 3-4 ga'een osoo hin taane dhufanii iyyuu ji'a 5-4 hin geenne jechuudha. Warra haaraya ijoollee haaraya jechuudha. Sanuu ijoollee Dubaayii jiran irra caalaan jechuudha. Indee waa'ee tokko baawwatu. Feemasiin isaan bira jira. Aktiivistiin isaan bira jira. TV'n isaan bira jira. Televizyiniin isaan bira jira. Indee kan akka raachee kan akka ekelee abbaa abdii gastii isaanii keessa turan. Maarqos ummataa ta'ee jira namaaf ta'ee jira kennee jira of course kennee jira Maarqos galata guddaa qaba Oromoo bira laffa'ee jira osoo jimma warsi wallagga walloo hin jedhin jechuudha an jecha Maarqosiin bada kakkanaa jedhu hin qabu waan barbaade osoo arrabse Maarqosii deebiin deebisu rabbi dhabama naa godhu an Maarqosii deebiin deebisu usuu inni na arrabseeyyuu Maarqosiif deebiin deebisu because kaleessa irree koo ta'ee na wajjin amshirnaan jedhaa ture rakkina kiyya hunda keessatti jechuudha. Isin galee waan rakkadhu hunda keessa jabaadhu amshirnaan jedhaa ture jechuudha. Asiin duras fidaniitumaan xaalalanii shira xaxanii qopheessanii geengoo maranii Maarqosiin maal godharree cufaadhaa fi banaa furtuu mana sanii godhan. Geemii kiyya irratti jechuudha. Dubbadhee yeroo sanillee laayivii kana gaccufadhee bahee yeroo sanillee anu nama mooyadhe jechuudha. Namni narraa hambisanii malee yeroo sanillee nama mooyadhe. Asirraa bahee laayivii kiyya bahee irraa bahee sa'aatii laayivii sanirraa hanga borum taatitti boo'ee imimmaan kiyya argitanii imimmaan kiyya haa jedhee boo'ee rabbitti himadheen cadhise. Rabbitti himadheen cadhise yaa rabbi argin jedhee cadhise. Rabbiin hin turre hin bullee gaaf osoo waggaa hin gahin gingilchanii wal baasan miseejjiidhaa fi sagalee walii qabanii fi boolla qotanii fi sireenaa tolchanii fi albeenaa qopheessanii fi sharaanaa afan fidanii naan jette naan goote akkanan jenne haadha faateeti gaafa haadha faate gaafa akkasii laasitu jedhee badalma akkasii laa intala akkasiisitu jedhee hannaashine waayii tokko baawwatu waan ingiliffa kanaan bata
أما كان إنجليفا سنفوسو بيك يجيتي قد دايجو والله إنجليفا بيكو دبوكيا جينا مو أجمالاتيني أفان أورمودي والقبتين في وان تأفي شيرا جديه كده إيش مال هاقول مينا كيما بديت إفاتك يانا كيما أما نامبر رسين نجد والله 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 يجود ربي قرآن سماوات أبو سيفي سوما صلاة تكاكد ربي كنا هذا بمسيسو بريسي فيتي سين جالدا سين كبجا أسين درس وان أكناتي تطوري goch akanaati tuture keessa turte waansan shira san keessa turte haa xaxanii leef dara marqos shira xaxan jedhu marqos maal godhan beektani xaalalanii fidaniitiini dhaqi lassanii jedhanii ati goota miskintichi kiyya dhaqee lassana duuba waan biraa dhayanii kaanii isaan lassanii jedhanii gubbaa irra akkasi marqos akkasi tana numan jedhu jedhanii surticha guddaa tokkotu jira waan xaxee dhaqii gubbaan lassanii jedhaan miskintichi kiyya dhaqee lassana inni kana isinii galee yeroo baay'ee jecha nama dhagaya waan ta'eef na dhageeffadhu Maarqos sin jaaladha sin kabaja irra deebi'ee siif hima ati anaaf nama galataati si galee osoo na arrabsitee iyyuu jecha ittiin si arrabsuun qabu abbaa barbaadde na arrabsiisuu dandeessa abbaa barbaadde na faarsisiisuu dandeessa kakalee shaarmuxaa naan jedhu haddalee shaarmuxaa naan jedha kakalee gootittii naan jedhu haddalee gootittii naan jedha I don't care for aaluu baaltaa bat garuu sigidee garuu yeroo kaminuyyuu kasi waliin kolfu hundi kan keessatti hin fakkaatin ka jabaadhu siin jedhu hundi kan keessatti hin fakkaatin ka itti muddii itti caccabsi siin jedhu hundi kan keessatti hin fakkaatin tana numa sii hima bareechisee tana bareechisee numa sii hima sitti hin fakkaatin si galee sitti hin fakkaatin warroonni kaleessa dhufanii giiftii naa kennan warraati giiftii kenniteefillee miti warra gastii namaa irra seenullee miti warra fooloo isaaniitiyyuu giiftii yoo kennu akkamittuyyuu hin beekan akkuma rabbiin kaleessa fidee harka isaanii tokko naa taasise wallaalee malee giiftiin gaafa geemii namni biroo taphatu jalqaba doo ispiichaalenjiin eegaluu miti akka geemiin eegalee irraa giiftiin lafa gadhan galaabaa gisee nama tapha biraa gisee taaptaap goosanuu gariin giiftii darbaa bara gisee tapha biroo jechuudha argaa turtan idani taap godhaadhanii osoo namni gastii irra jiru gariin faati waa darba waa makiinaan harkaabaa yookaan xiyyaarri harkaabaa kaleessa gisee geefti kiyyaa ammoo rabbiin harka isaanii wal naa taasise harka isaanii akka waan bakka hin jiranii mana tokko keessa jiraniitiin rabbiin harka isaanii tokko naa godhe giiftiin takkittiin lafa hin banne takkittiin biduun ispiichaalenjiin kennamne hundi isii jechuudha tartiiba ofii eeggattee keessa kiyyatu nutsuudha jechuudha. Argitanii kaleessa giiftiin takkittiin hayii jedheetiin nama rartu tokko hin jirtu. Rabbi jasaa isaanii haa deebisu jechuudha. Unkaan kabiraa fi abbammaan gadaayyuu gadaa restoraansiitu jechuudha. Sinii galee inshaallah deemee jasaa isaa san deebisuu qaba dhugaa rabbii. Dubaayii tana deemuu qaba. Silla hamma Dubaayii tana yoo amma hojiifillee dhaqee jedhe barna yaadaa bartaa yaada. Amma deemee Dubaayii tana hojii maafillee yoo dhaqe. Ameerikaan silaa cifatte Kanaadaa abbaan du'e ilmi deema. Gaafa deemeetiin amma Dubaayii tana hojiif dhaqe gadaa jaalattee dhattee gadaan fuudhuu didee achitti haftee jedhan. Saqaayyamee baraan. Amma osoo dhaqee gadaa jaalattee dhuftee gadaan fuudhuu didee jedhanii distiin namii catti faatee. Akkam ta'a rakkadhe. Anaati tokko kanarra waa qoosuun dhiisu isaaniin allaxafuun dhiisan akkam ta'an jedha bara. Taisin boruu naan jettan beekaan hadhaatii miti. Taisin boruu lafa naa keettan beeka mallattanii kootu warri jedhu kun hundi gadaa jaalattee dhuftee gadaan didee. Akkuma asin dura jedhaa turtan san jechuudha. Kanaafuyyuu ummata kiyya qaalii warroonni kaleessa taaptaa birraa qabdanii egaa koppiliinkii turtan irra deebi'ee galatoomaa isiniin jedha. An oolmaa keessan deebisee hin danda'u ka isin beekuuf ka isin hin beekne illee I love you so much. Isiniin galee. Kaawwaleen ammoo warri shira jettan rabbummaattuu isin dhiifadhean. Waaqa itti amantanitti. Waaqa itti amantan sanitti isin dhiifadhean. Wanni kana caalu jira feetu ortodoksii taata feetu beeddee taata. Feetu amantii feete qabaadhu feetu udaan keetitti amani hoomatitti amantu sanis dhiisean. Hoomatitti amantu sanitti because namni tokkichi geemii kanas taphadhu naan jedhe hin jiru. Namni tokkichi deemii taphadhu si tapsiisaa naan jedhe illee hin jiru. Si dhiisean. Waan barbaadde borci waan barbaadde xaallalii ayam haadha faate from Cairo tawallat kut adda kut from Arsii zone bakka minimmaa daragachiram
asliin gatii arsiin arsii taatee dhaqee bira dhaabatee wanti jettan yaa. Isatu asliidha, isatu asliidha, isatu arsiidha. Anatu intala biyya isaati. Isatu arsiidha, isatu asliidha, isatu arsiidha. Akkas malee isiniin galu afaan Oromoo kiyya kun isinii galaara. Isatu asliidha, asliidha, arsiidha jechuudha. Bakka akkasillee feenaan jechuudha. Tokkicha na biratti argame akkamitti biratti argame gizee jedhan sheemiidha dhugaa rabbii. Tokkicha na bira dhaabate mee ishii eenyu as taa'ee tartarnaa hagoosisu. Angaafa namaa argitanii jira gastii gubbaa bahee taa'ee. Eenyutu bakka kana taa'ee naa taaptaapnaa hagoosisu mee ishii na himaame. Indi namni akkamitti rabbi ofii sodaatu. Bakka kana mee eenyutu jira na himaa eenyu jira. Ishii itti dhiisaa gastii kiyya gubbaa eenyu jira. Mee gastii kiyya gubbaa eenyu jira. Kana booda taasiyaa feemasoota takkallee hin dhaqu. Feemasootaanis walitti hin qabnu. Nan beektan isin hin beeku. Feetu sargii qabaattaa feetu baalii qabaattaa. Anuu yoo homaa siin godhuufu homaallee naan gootu sillee hin beeku. Allaqe. Sin beeku. Qimamoota mana madaamii feetan naarrabsaa feetan isin arrabsaa warra ganna waan barbaanne wal goona asirra na jirtan isin ammoo. Naarrabsaa akka barbaadanii. Shaaruutaa jedha dullatti jedha dhaltee gattee baate jedha heerumtee jaarsa qabdi jedha lakki singiliidha taaptaap goosifataa jiraatti jedha waan barbaaddan jedha asirra na jirtan anillee waan barbaaddan isiniin jedha feetan binti jedhee isin raggata feetan shaqqaala jedhee isin raggata waan barbaadde jedhee isin raggata na raggataa warra ragganna asirra nu jirtan asirra mataa kiyya irra jirtan muka feetan na cabsaa muka feetan isin cabsaa sammuu kan koo gubbaa jirta allaqe nana rabsira jechuun danda'u. Anatu jedhee sadafoo jira waan ta'eef waan barbaaddan achi as safaradha anillee asii safaradha aamiin jedhaa fudha aamiin jedhee fudhadha. Waltaanee tagbaabbaa waltaanee waan barbaaddan darbadha raasaa safeetan annis nan fudhadha. Akka dheengaddaa Israa'elii fi Falasxiin irraa fudhataa turte sanitti isin irraa fudhadhan irraa fudhadha. Waltaanee kalaas waltaanee jedhan waliigaltee mallatteessineerra. Jidduu tiyyaa jidduu shamarran mana madaamii namni tokko seenina waliigaltee mallatteessinee jiru. Gaafa waa isinin jedhe isin aarina dura aartaniin beektani. Gaafa isin naan jettanis ani isin aaru dura aareen beeku. Okay? Bilookii jalaa ammoo borurraa qabee warri mana kiyya akkaawuntii kiyya kanaan jirtan qajeelfama jechuudha qajeelfama kun. Borurraa qabee jechuudha hadhaa yondooma hadhuma jechuudha asraa jechuudha. Asraarraa qabee akkaawuntii kiyya laayivii seenaa akkaawuntii kiyya guddaa kanaan jechuudha hundi keessan hidhaa yaatan. Kaduu eemoo kan jiru baay'aadhaa hidhaa jalaa sa'aasan yaa rabbi kiyyaati. Waa carqii lafa na keessisanii namoota jajjabaa hidhee jira baran. Nama 8,000 biloo godhee jira namoota jajjabaa hidhee jira jechuudha. Jaddaalii hedduu hidhee jira. Jaddaalii hedduu hidhee jira. Amma gizee achii bayan akkam nama godhanii waan jedhutu gaafii natti ta'an. Gaafa achii bayan attana godhan. Santu na yaachisaa bara. Namoonni akkas